دوم أنا كشيت يو يفجفتي أو كم إفنا جبت وان إفن توي توني جبتي وقت ما تكتيزي كلمة سما وقفة جبتي أيوة أنا مقفل جبتي وقنا نراوي يرون نراقبي نجان تيزي يرون نتلدي بنيلتي أتبالك سما قرنا لولتي أيوة أتبالك إذا بين الرأي من خناتي وسمعنا كسر لولتوتي نفتا سرّا كيري رئيس بيك كون كو ستخانيت مكون كل يا كهير رانياتو بيرا خايت مفادين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشمار كفونا رتوتو تبي خبيمتو داوتو تخيني جرتو أكو ميسين نانجتن أسو وان سين كيسيرتو كوبا كبدني شيخة شيطانة سنت شيخة سني نمني اسمه كنا بري جرا شيخة سني انت شيخة برات تور بعدين نانجتني تورتني قالتو ما نسني جاي سني لين تشماني شيخة كما اسم جتني تي شيخة ركدتين جرا شيخة مليساتي لقيت مليساتي دبي أكستي بكا براتي بكا إني دوانا ما قولي جرت أركده أسين أكا دواسنا قلوف برادو فيتين جرا شيخة مسلام تاقا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته توتوتا من توتا الحمد لله أكو شنو بيتنا أكو شنو وقف دلي قالوا نمني بيكدو نمني تهاجا من تاوني سي بكا تاني سنكابو يرو تاني سنكابو إنما تو نتي هاجما ياي فين قيس جيرانوس كيرغيري فين قيس جيرانوس نما خنيا رايله ابدو بتندي بينو كما يشنو نكو بقبدنتي هاتو غرو وهم ربين غرتي تكلفو وهم ربين غرتي كون قبني انجرتو وني ربين غرتي كو بقب غفاتو حجتما ان شاء الله تعالى على ربنا فلافسو اكسمتي غندنا ماتي اركمنا حاجه نما خنيا باسو داف دوين ديبنو ان شاء الله اكسي إبسا حاجات ما يصلح. قالتوا ما شيخ يسني سكن نبرة دابتو نما كخنا خنا كباچو دافو قالتوا ما يسني لين نبري سن هذا يسون جا. الحمد لله إن شاء الله والله يسون. أسو جارتمتي يا دكا. نعم. سيداني سيدرانو أنا جارتي لما مبيتا سيري جارتين درانو تزتبوتي شكين ما كبا. أخير. سامبودان وشان تكتوجي تقوم يوبيت اللي بيخون مالا. أيوه. إيسا سني أكو من هذا تسين تونا دانسيرين تقولون تين نما يروم كده تجلا ديم جرتيو مشاهد كأنه كجلا ديم تيو صون سني برباد جرو توجين كنا ما تجيباسو تركاباسه اتنامه مشاهد سنر كهاني فوري مالت ديم سوته أنا سيبكس ميرا براخي سنجرا حفلة جابت سيبكو رجيتن حفلة أنكر بولي تنقولوا في خير بيشو أيوه توم ما كان كمان سيبوا هرجي ديم تيو وكان ركنا جيه ورسينه من ورسينه ما سالاخي سيرني كنا جو توجمانو isi fuudhee dhabama jala gure adaadaa isaati wajjin siirii adaadaa isaa sun osoo isiif hojii jirani siirii akka isiin isa kana jibbituun itti godhattee tuma siirii nama beeyne godhansa mucuma jaalatu eegalte jaarsa xiyyaa ittiin achitti naanis akkasuma dhaqee isaanii waan biraa keessa deemu jiru isuma sanuu dhee akka inni jiru beeku dhee lafaan dhee tuma fuudhee adaadaan sun harkiftee harkaa osoo intumu jiru harkaa baaftee achi isii fuudhee mana galchee isiin amma ifumaan beektu jaarsa xiyyaa nageesseetti. Jaarsiidhaa kun eenyu? Tuujisan banti. Tuujisan tu jaarsa kiyyeettiin siin. Eeywa siiri kas. Inni sun walitti dhiyeenyi qabdan isiif inni. Naaf inni duraan walitti dhiyeenya ni qabne. Saayibuma hojii duraan dhiyeenya osuma qabnu itti inninis. Osuma isii wajjin daddalagu akkuma tokko hojjette innis. Ani hin beekne kaa siiri isaan kana hunda jidduu. Taa'ib dubaate alaaqaa isaanii kana gaafa isii fi isii wal dhuftan kana wayii irraa quba qabdaa hin gaafannetis. Hin gaafanne. Amma eega gartii. Baddeeti kana hootisin. Na jalaa dhabamsiisaniituma. Isumaa uummatuma ishee dhabamsiisanii chi qabee bitee. Amma ergan fidellee amma mana jirti mi nan beektu takkaa sinee rumnee wetti ijaarsa kiyyatu sina garree takkaa suma udha garreetti fuudheetiin bakka akka tasaa bakkeetti haflaan duratti goone gidaara waa barreessanii kana kanaa jira sanillee fuudheetiin geessee akkuma isinuu wartan akkuma isinuu beektan akkuma isinuu quba qabdanitti haalli biyyoota yaman keessa waliin jirru hedduu ulfaataadhaa rakkisaa ta'ee jira maaliif gurbaan akka isilaa inni himaa jirutti ibsaan tuujummaan sanuu saahiba isaa ture wal beekan ture yoo gartee gaafa dura soo inni kun akka tasaatitti namni kun dafeetis wal gaafachuu dhabuu mala gaafii saniin osoo neefi bakka hin geetin tuujiin kun saahiba isaa osoo jiru deebi'ee ibsaan akka isii tana fuudhee jiru ni beeka quba qaba osoo quba qabu obboleessa isaati saahiba isaati gama silaa agartee akka isa deebitu godhuun jaartii isaa kana hedduu ulfaataa wanuma kanaa kanaatu rakkisaa jira wanuma kanaa kanaatu miidhaa hedduurra namaan gahaa jira magaalaan akkuma nama wal fakkaatu wal quba qabutti hojiin namaa wal bira qabdus kaan wal fidus kaan wal hin beekneewu
hojiin isaanii tokkuma ta'aa deemu jirti. Maaliif kana ta'ee zamanaa kan jira rabbi khayrii haa godhu. Rabbi takkalee nuuf haa laaffisu balaa rabbi nurraa qabu jechuudhaaf irra gaariidha. Rabbi keenyaaf galata galchuudhaaf irra bareeda. Amma jaartiin guyyaa duraa nagee wajjin jaartummaa wal beekanii hojii jirtan guyyaa keessaa gara galtee dhibdee biraatiin akkasii wallaaltee nama biraa sii miti jaarsa kiyya habiraatii jecha jaamusiif itti mokom. Tayyib kun jechuun isaatu waa itti godhe jenna. Akkas ilaasi jibbitee isa jaalattuuf. Akka kun jechuun akka kun ifa gala jechuudha. Duraanuu saayiba sii ture sumaaf kudduu dadhabee malee isii tanaa durumattu yeroo duraatu silaasii kudde intiin jaartii saayiba kiyyaati yaa sammuu isaa keessattuu shayitaanii yoo ta'u wasalli ifirraa yaa'uus bila shayitaanii boo jaartii saayiba kiyyaati jeeti ifirraa dhorku ture ol ture. Inni bakka san hundaa'u osoo neefi gartee siifis hin kuddin wanni kun akka waan isaan maltee takka godhee si jibbisiisu akka isa jaalattu godhu irratti fuuleeffatee tattaaffii godhee jijjiirama kanarratti achi gama silaa gartee isii si wallaaltota achi si qabire. Garuu haa ta'u zaman akka jirra rabbi takka illee balaa karaa rabbi nurraa qabu gojoo nama hundaa'u gartee hulaa nama hundaa'u balbala nama hundaa'u rabbi haa tiisuu fi jaartii namaa namni fayyaa qabu tokko waan barbaaduufuu hin qabu akka kiyyattan akkasii mire ishii gaa rabbiin haa fayyisu jenna nuti gartuu garuu akka nama tokkotti akka dandeettii rabbiin gartee nu laafisatti dawaa itti godhuudhaaf rakkoo hin qabu walaakin garuu dhibdee ishiidhaa yoo tanuma qofa taate tamam amma mana keessa jirti mire mani jirti amma duba akkamitti jiraatu jirti hiikee jirti moo mana itti qollokeetiin duba mana keessatti yoo ifa jeeftee akkam ifina jirti waan ifin tuytu ni ciifti bakkuma takka teessi akkanumatti suma qofa jibbiti waanuma qofa jibbiti hogganan irraa yeroo irraa gabbee nagaan teessi yeroo nan itti deebiin ni lolti ati baala suma garraan lolte ati baala geedhaa baina irraa mana kanaatti osuma isin akkasiin loltootiin uffata sirraa qayyaree raayis dhiqee konko sitti kanneet konkollee akka hiyyarraa nyaattu bira kaayet mafaa deema. Nama kana duba haalatu nafsi ajaa'amti. Gizee neefi si agarte dhibdee biraati. Gizee ati biran jirre immoo inni kophaa jiraatus nagee qabdee jechuudha. Nagee qabdee. Hayyaa tajaajila namni kun jechuun ati nama yaachisaa jechuudha. Yaachisaadhe yeroo nam bira jiru. Akkamiin raaftoo duuba mana keessaa akkamiin wajji bultan. Mana biraatu biran. Mana biraa. Ishii xoqoloftee. Itti qoloftee. Fannistee jeeftee akkuma taatee hay. Bas narraa beektii bee. Isi miti yoo boodi isi tutti rakkoo taa'e. Waan isin miitus mana keessaa akka mana keessaa kan jiranii. Sibiila waamuma sibiila xixiqqaa mismaaraa miti waan lilmeellee taate mana keessaa kutti malee. Namni akka jira siree qofarra ciifti siree qofarra. Namni lubbuudhaan akka falu dhabe akkam feene taate beek. Akkam feene dalagaa. Isin amma angabbaanaan waan takka lallaayitu ni ciifti. Ni raftisi. Haatus nama teessi. Kanuma teessi. Waan biraata kan gootu. Waan biraata kan gootu. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Rakkoodha wallahi nama dhibaa. Rakkoo ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati. Waan namatti illee dhagaamaa ta'a. Ammumatti dawaa kanaa kan teessiin tun fayyituun barbaada. Dawaan si kannu osoo hin taane. Anumaa wajjin deemteetiin baana. Yoo si deemuudhaaf duuba amma asitti namatti dawaa godhu jiru taa'ee laaltee gartaa. Namaafi dawaa godhu jeetiin hagartee anuu alaamana kiyya keessaa nagee hin qabneen. Dawaan namni na yaamnaan abbaa fedhe isaanii rabbi jechaan waan kana godhu jira dirqama dhaabbachuun qaba jeetiin deemee asuttuu argama hatoo haateetii mana kiyyaa naannoo kiyyaan barbaaddee bakka jiru na dhufeemi galatoomi rakkoon qabu ani akka kiyyatti waan hin danda'u si bira dhaabbachuudhaaf rakkoon qabu rabbi nuuf haa laafisu rabbi gartee dawaa sanii dawaa rabbi haa godhuuf jette nu hundinuu akkasitti dawaa rabbi haa godhuuf jennee du'aa goonaa fi sababa nuti itti goona malee nu hafayyisu rabbi tokkicha hafayyisu inshaallahu ta'aalaadha haa ta'u garuu ishiin eega gartee rakkina akkanaa kanarra jiraatte yoo namni si bira jiraate malee suma kana haa gaaga'uu fa'aa mala. Waan achi fara. Insaan isii amma qaama kanarra. Abeera na taraafis jaati. Sumaa miidhuu fa'aa mala. Deebi ammas. Sumaa ona garreetti takka. Inni aruusa saala naa godhe fa'aatti. Isuma deengatti waliin dhufu. Aruusa saala kun jechuun akka godhee fi hin jirres ta'ee jiru. Aruusa yoo godhee fi. Wanni godhee jirtu deengatti waliin dhufu. Wanni kana goosisaa bara. Isuma akka isa jaalatu godhuu samtuutu. Si kana godhamu si jibbisiisa malee waan biraati miti. Ilaalcha gartee biraa kasii qabaatteeti miti. Si jibbisiisu akka si agarre bakka si agarre naannoo si agarretti mul'achuutu isitti gammachiisa gurba sadduutti himaa jechuudha. Akka if jaalatu godhee bire sun jechuun rabbii gartee rabbi wajabaadha. Rabbii gartee furmaata fidee addaan mataa isaa naa qabu nagayaan gartee jaartii dhugaa takabajaa qabdu sanitti osoo beekanii namni beeku osoo beeku waan hin taane kan dalaguunis
qaamaa biraati waan jennee dubbannuu qabnu nama saayiba hojii turan tokko guyyaa keessa garagalanii jaartuma fiiditti jaartuma namaatitti yaqii haasawa namarraa hin leelliqifamne tokkoon magaalaa balleessinaa obboleeyyan kiyya waan namaa haqa namaa firaa dhiisaa jaartii namaati. Haasawaan jaartii namaa keessaa hoo namni bahuu qaba. Bahuu qaba isa. Haqa namaati bakka dhiisaa namni biraatu guutuudha. Maaliif jaartii namaa jala naannawaanis kheeruma rabbi haa godhu nama dhibaa. Haa ta'u garuu adeemka kiyyatti ni dhufaa dawaa kana fixeetiin si booda dhufaa isii ammoo ati gizeen dhufetti akka gartee harakaatan goone namni beekannaa si maatii fayyaa hin qabne dhibdee waan gosaa katanaan rakkoo keessa jiru yeroo neefi gartee shayxaanni isaanii jechuun yeroo shayinni itti dhufu jiru isaan ni beeksisaa loluuf haamala takka ammoo ifi miidhuuf haamala takka siibsiidhuuf haamala. Takka nama dabalattee takka ammoo sosobdee hiitee harkaas miilaas hiitee akka isin harkaasa gootee nuus akka dawaa itti goone nu dhorkine hiitee keessee nuun eeguun dirqama keetii akkasitti qopheessi. Takka ammoo nama si hojiin qabu qopheessi. Nu eegi yoo san dadhabde immoo sosobii harkaa miila siidhaa hidhi naan eegi giseen dhufe yeroo biyya inshaallahu ta'ala dafee fiteetiin si dhufee dawaa goonee fi. Takkamu berusaha khanaatee insiraan turu ala kulli hal sin dhufa akkas jaayisa gootee naan edaa waa hundaafuu ni dhufaa sin jaabii beekii gammata si iddoon kan namni wal fixanii ajaa'iba sumaatti godha aywa rakkoo ni dhufa isi allafa yoo nama argaddes nama qopheessitin nama dhabees hidhee si neeka tamam akkas dila si nama attu akkas tu bareeda laal tamam akkas taanaan rakkoon qabu galatoomatiillee obiriis yaadee rakkoon qabu inshaallah ربي تقدر ننافسه ندافو ولدتي لبناني دفع دي بناقل إن شاء الله تمام قلنا قلايين